Maali merka kennaami? Kanaafan nama isin jiraatu jiraachisuu jalqaba. Thank you, Doctor. Qarshiin kaleessa isin biyyatti dhiiftanii dhuftan birriin takkittiin sun saantimni takkittiin kaleessa waa baay'ee bitti. Har'a gabbuutee sadarkaan isii maalirra gahe? Aangoo barraa gabbuutee akkuma ambaasaadara ta'a. Sheekh Abdurrahim Ahmad Doyo, Dr. Sheikh Abdurrahim Ahmad Doyo, gara waltajjiitti akkana affeertan hamilee gaariidhaan kana kennaniif waltajjiitti naaf affeera hamileedhaan naaf himata. Ini haga badhaasa seenuu fi dhaamsa hawaasa kana arganii waan cadhisallee natti hin fakkaatu isaanuma dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم guyaan guyyaa gammachuu jettanii guyaan guyyaa galataati guyaan guyyaa gartee namni kolfu isinki bakkuma kana wal geene na fakkaate bara gaafa jawaan biyya kana dhufee akkuma si deebi'een rakkoon sun dhufte asuma eebbifne na fakkaate akkasuma yaadatanii manuma kanaami baga wal agarre baga rabbi ani dura dursee dhugattiin hayyoota kennaan ammuma arguu jira gaafa isaan as dhuman san ani qabsoo biraa keessa ture biyya tureen baasanii amma immoo akka hiree ta'ee hadha hiree tan argannee bakka kana wal agarree akkas jawaarii fi akkasuma boqqalaa abbaa Oromoo nama lubbuu fiitii fi jireenya ofii cufa Oromoo kanaaf kenne gootuma akka reefuu Profeesar Hussein dubbatanii sanii yoo kam akkasitti jedhamuu malee baga wal agarree baga rabbiin isin baasee akkuma Profeesarri jedhe duutaniituma galtan jedhanii hattaa hukmi illee isiniif gooneerra nu gaafsan warri sheekotaa hukmi isiniif gooneerra dhaga'uma diddan malee du'uun hin ta'u wala tulquu beeydiikum ilatti alukaa jedha kitaabni keenna ofin ajjeesinaa jedha yoo jiraattan waanuu gootan yoo duutan waanuu gootan jenne amma jiraachuun keessan akka inni bu'aa qabu argitan na fakkaata osoo gaafsan duutanii isinin agarru hireen agartee hawaasa Oromoo olii gad deemtanii fira keessan ummata keessan kasin jaalatu argitan kun waan jiraatu natti hin fakkaanne osoo duuti sun achiin itti fuftanii baga irraa deebitan waan san illee isin jechuu barbaada warri waan san godhee akka irraa deebi'an godhe illee haa galatu. Walii galattiin hawaasni keenya dhugatti nama isaa waa godhe ummanni Oromoo dhaamsuma reefuu Profeesarri Abdinaasir dhaamate san dhaamadha. Oromoo nama Oromoo waa godhe gaafa inni du'e waan isaa dubbataa jirra aadaa san haa jijjiirru. Aadaan sun akkamitti jijjiiram nama waanuu godhe ammoo magala toomi haa jennu ni gaafa inni du'e haa dhiibnu. Isaaf rabbitti haa dhiibnu gaafata. Walumaa galatti waan isin Oromoo gootaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkuma Profeesarri dubbatetti uummata keenya Oromoo wanni isin baasu wanni nu baasu tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru. Yoo tokkoomni qofa waan qabanne kana bakka hangaya namni. Yoo wal harka qabne illee toltu wal wadaa gargaarree waan kana agartee waan dhabne kana fudhannee waan hanqanneetti guuttannee of duratti deemuun uduba deemuun hin danda'amu. Bakka uduba deebinu bira achi tareera na fakkaate uummanni jabaannee waan keenya haa jabeeffannu. San qofa osoo hin taane nu akka hawaasa musliimaatitti hawaasni musliimaa waggaa rakkataa ture keessatti dhiyoo kana agartee akkuma isin beeytan majlisa agartee federaalaatitti jijjiirama uumameen Sheekh Hajji Ibrahim dura ta'a federaalaa ta'anii filaman. Oromoon aangoo lama akkamii qabatti jedhanii balaan nutti bu'e. Oromoon gara kaaniin illee Oromoo bulcha. Xaqilaa ministeeriin Oromoo, warri biyyaa bichaaru Oromoo, galanaan Oromoo, amma gara Islaamaatiin illee dubbiin akkamitti taati jedhanii qiyaamaan buutee qiyaamama bu'a malee waanuma argame malee ammaan booda numa isin bulcha innee ni jiran. Ammaan booda walii gallee garatiin oolullee haa oolu. Kagara Islaamaa kanallee nullee waan keenya itti tolchine ummata keenya gargaarree hawaasa keenya ijaarree Islaamaa fi Kiristaanaa wal dhiibuu dhiifne gadaa waliin nu buusanii isin Islaamaa isin Kiristaanaa jarri kun lamaan Islaamaa fi Kiristaanaa walaakin akka waliin jiraatan laalame akka waliin qabsaan laalame akkasiin fakkeenya haa fudhannu fi jenna Oromoo Somaaliyaa fi Kiristaanaa fi maal gosa Islaamidha jechuun hin barbaachisu ammaan booda.
وان إسلاما كدلين بك إساتي دلينه وان أرومو كمان سنسي بك أمنتي ولين أكا هجن مدام سنسيني دبر سنا حواسكينا وريس كوماندو ويا هذا سي كوماندو ريف دبتانيرا دور اللي أنا سي كوماندو أنا دبن شيكو دين تورمو في كنا جدينو إنجلا نوكسي تنجاني أبا كمان قاف أمني كينا لفر رابوكاي قاف أقرتي أمني بالي لفر رابوكاي ورياس كيسا والإنجر هنجرا نمني روحي كنة ما لك دولار كم أفوري الكن تكولي كبه أمتا بالي لفر رابوكاي برمتي أمتا كان أوصو أول سوري الكن تكولي أنا جبوا أمن اللي وجي نفسي ذي كتاجرا فوجي سنيرة جواني حواسك إن كبوك إبرة هان أبنو هاجر جارو ولا تجينو يو خلا خلا دين نكوفوان تابني بكان جينا يو خلنا تين وركاف أشوف ومن رفيع بلانجيرو تنو إسرتي مزوج سنتي تنا كجندا سني يام ده سني جل تنا كباب سه أسمارة تجيب هذا كذا تو مرفادا دكتور شيخ إبراهيم أحمد دويو حملنا كنا بيشيكا حملة بيشيكا كذا أبينا شيخ بشير يان كيس جراني إساني في اللي حملة وتشي إذا نموذج هيدو تستيكا برار رالي ستر كميجرا منقدو تجرا كنا كوبوماما إساني فيس حملة مكنا في إذا نو يمتوتا كينيا أنما غرا سجنتا بدأساتي أبني جرا بدأس نكون بايوغرافين نما كنا اسم برباچيسو جريني متا إسانيتو كتابة أورمون بررسيته إرافيتون دندين كان إرا دبيفته أمرون دندين كناف كتابة لبودان دچي إرا ديما جرو كتابة كابسو أورموتي نمني كون نما جريني ساقوتو إلا كيست دبس كنا بودس واني سانيقت ربو مطبيق كناف بدأسني جلس أبا ولدان سيكو مندو قبئسي جرو أبسا أكينيا وبوكل غرباتي بدأسني قبائي جلا حملي حملي تبوبو قبحاقا بدأسني قبائي نمو شيني بدأسا لكن نري شيخ أشيسيكا حملي بدأسا براتيس أبا بدأس نكون سرپرايز إذا سرپرايز إن سنين جنة كان أورمون والجلدون فتو جل أبوك أبدي جنة بي أمس بدأس نكون شيكا دولارا كما كنا يتو قبائي جنا حملي لكن لابي أبوكال غربا غلطونا جيتشون إسجراني مداسي كو وندو بدأسني إسان غلن إسان مجالا بوكاني آداب والبدأس ولا أكثر أورمون جل أبدو فكين يوان تبو أبو غلميدي يالا أبو بكين وندي جدن يوجراتيف لامسي أمة أورموتيف أرنا قويا كسي كوماندو تي أچو مكيسا كاوني بلي آدم رفتاني إسان ودي سا أكم جرتو أنا أروى تكوفا من كوباي دوفي يرون دوما واي سياسة كوفا حسوبنا هرغرو نياتا أفيرم تاني تجنان ويا بوتو ما نياني Garafu kurkulle badde ham non barbadu nyaaka yede no be garu kufle wa nyaata ne gesi moti ko kana mi ani marqar season ne isa nyaata se bayi marqa barbade ture wali bi romana ida ture marqa no fidani no wale kachisani guya ti to baate guya lamatti guya saditi marqa manyan ture ega zrufne moti no marqa kana abnira kana bani sinya dase nubo garu nyaata gari anga gari nu esitani galatoma fayata anziri jechum barbade hukuma gafa sana bagandu inabu namota harawal nagaru ture ummata gari kasi ummata mi daga kasi wali nagaru ture
Garuu rabbi waan san hundumaa bakka nu baraaree bakka ijaa wala garree fayyaa ta'a galatoomaa isin jedhe. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nu nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan quba qabna. Eega baanes waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waan keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Ummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa, jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa, jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu, Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaallu sun Oromoodhaan nama daalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan kun Oromoodha jedhanii Oromoo mata wajjin qaanaa'u jiru, Oromoo mata waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma bifa keessaniin gaafa isin ilaalan hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma jalqabdan kanaan ifaa ja'a dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa. Akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuun baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Sabi guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaa isin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqamina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa wal jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreera. Kana yeroo baay'ee agarreera. Seenaa keessattis agarreera. Umurii keenya keessattis agarreera. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira. Kanaatiif amma namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gamana waa walitti daddarbatanii gaa Oromoo hin dhume Oromoon irraa hawwate wanta akkasii hin jiru. Amala qabsooti. Miilli walitti bu'a miti. Walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lama waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojii tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee cinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisa. Ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan waa'ee tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee beerasa booddee. Bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beeku machaa maal jedhaa nama wal abaaruun argitan nama wal loluun argitan nama wal rukutuun argitan. Amma tu biyya keenya dhattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko dhattanii nama nagaa walitti haasa'uun argitan utuma sirbuu qiniidhaan wal abaara haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhorsee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu dhattanii iddoo tokko gadditanii nama wajjin warreetu yookaan nama wajjin wal loltanii kan manaa baataniif utuu milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaadhumaafis kanumaan hawwa. Kanaatiif tokkummaa keessan eeggadhaa akkuma jalqabdan kanaatiin